Oduu qabannee dhiyaanneerraa kabajamtoota hordoftoota iyyeenii Oromtichaa. Egaa guyyaa har'aa oduu dhimma Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate qabannee dhiyaannee jirra. Nu hordofaa. Kitaaba seenaa baqataa Oromoo himu kanaaf barreessan Abbaa Sheekoo Nagayoo Dhibbana kitaabni mata dureen isaa By the Night of the Nights an Oromo Immigrant Story jedhuu fi waa'ee imala baqataa lammiilee Itoophiyaa himu afaan Ingiliziin maxxanfamee gabaarra ooleera. Kitaabni seenaa baqataa Oromoo kun fakkiiwwan seenichaa waliin wal qabatu suuraa sammuu namaa keessatti uumaniin dabalamee kan dhiyaatedha. Barreessaa kitaaba kanaa keessaa tokko kan ta'an Abbaa Sheekoo Nagayoo kan Ameerikaa keessa jiraatan waggaa ta'u waa'ee kitaaba kanaa fi imalli isaanii BBC'tti akkatti himaniiru. Sheekoo Nagayoon biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatilitti barsiisaa seenaati. Sheekoo Nagayoo maqaa kiyya Sheekoo Nagayoo Arsii keessa dhaladhee guddadhe. Magaalaa Asallaatti mana barnootaa sadarkaa lammaffaa baradhe. Wayita Asallaatti barachaa jirutti mootummaan mooticha Haayile Sillaaseen hoogganamu kufee dargiin jijjiirame. Egaa dargiin biyya bulchuu eegalee booda abbaaf ilmillee bara itti wal shakkan wal amanuu dadhaban ture. Mootummaan Itoophiyaas wayita sana gama garaagaraan lolarraa waan tureef loltoota barbaada ture. Anis asitti takkaa du'uu takkaa hidhamurraa carraa kiyya ilaalee biyyaa ba'a jedheetii Dirree Dawaatti baqadhe. Achii nama tokkollee hin beekun ture. Boodarra garuu waahilli koo imala Umar wajjin wal barre. Kitaabni kun seenaa dhugaa kan koo fi saahiba kiyyaa kan waliin biyyaa baane tokkooti. Karaan qaxxaamurree dhufne fagoo Dirree Dawaa kaanee Jibuutii wayita seenuu rakkoo akkamiitu nurra dhaqqabe kan jedhus keessa jira. Eenyummaa keenya fa'aa jijjiiruutu nurra ture. Bakka Somaaliyaan jirutti Somaalee fakkaanna. Eega Jibuutii seennee jennee immoo Affaar taanee Jibuutii seenne. Wayita baqattummaa galmoofnu garuu baqattoota Oromoo Itoophiyaarraa jechuun nu deebisa. Jibuutiitti wanti nu dhageenye ijoolleen Oromoo ofiin jettu namni baqatteetiin karaa kana darbe hin jiru. Kanaafuu akka Oromootti nuti karaa saniin Oromoo jennee darbuun nama duraati jechuudha. Ejensii waraqaa sana fudhannee Yemen seene. Kunis ergasii waraqaa sana fudhannee Yemen seene. Kunis kan ta'e lakkoofsa Awurooppaa bara 1977 keessa ture. Yemenitti amata lama nutti fudhate achi keessaa ba'uuf. Achii boodas biyya Jarmanii seenne. Ji'oota 10 achi turre. Turtii ji'oota 10 booda gara Ameerikaa dhufuu dandeenye. Kan barreesseef yeroo karaa baajurru karaa kana hunda qaxxaamurree Ameerikaatti baanee jiraanne jennee yaaduun nama dhiba. Karaa keessa dabarre akka malee jira. Qaama shiftaatu jira. Kaasisaamu takkaasii jeesu. Yeroo sanatti akka nama kakuu ofii seeneetti yeroo lubbuun sitti dhuftu Rabbi kadhatta. Yoo nama jiraachitti akkana godhaa jettee himanta. Nutis yeroo sanatti wanti nu jennee yoo karaa kana dabarre bakka akka geennee seenaa kana himachuu qabna. Egaa amma Ameerikaa dhufnee yeroo dheeraaf jiraannee ijoollee horannee hojii argannee jiruu gaarii jiraanna. Kanaafuu kadhaa wayita sanaa kadhannee deebinee seenaas barreessinee namni keenya karaa nuti keessa dabarree dhufne haa beeku. Ijoolleen biyya kana dhalatanis seenaa kana beekuu dhabdi jennee. Kitaabni ammaa kun kan jalqabaa miti. Kanaan duratti ijoollummaa irratti mudannoo afaan wajjin isaan mudateen wal qabatee kitaaba tokko barreessee maxxanseera. Yoo Rabbi jedhee ammoo kitaaba tokko dafaa waa'ee jiruu Ameerikaa ilaallatu barreessuu tan jaalota ammaa kanaaf ergaan qabu. Warri kiyya qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota aniin sun bakka sanii bahee isinillee bakka ani gahe kana bira dabartanii bakka biraa gahuu dandeessu. Of gadi hin dhabinaa jabaadha barraa. Seenaa keessanis bakka jirtanii himaa. Seenaa kenna nuti yoo himanne namni seenaa keenya jallisanii waan himaniif nutu seenaa kenna himachuu qaba. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'a qabannee dhiyaannee kanarraa kan akkaataa oduun keenya dhimma Oromoof Oromummaa irratti kan xiyyeeffate sababa ta'eef oduu ijoon har'a qabannee kana fakkaata. Like, subscribe, comment gochuun waliin turaasanii jenna. Galatoomaa.